Jecha anama dubbachuuf jedhu kana hanga dhumaatti dhaggeeffattanii jennaan kana booddee quraanni jecha uumaa akka inni gonkumayyuu hin taane jala murtanii hubattu jedheeni nama. Maal isinitti fakkaate? Quraanni suuraa 6ffaan ayaan 115 akkasuma immoo suuraan 18 ayaan 27 akka jedhutti namni jecha rabbii jijjiiruu danda'u hin jiru jedha. Karaalee sadii ta'uu mala iskoolaaronni islaamaa akka kaasanitti karaan lamman tokko dogoggorri keessatti hin argamu waan ta'eef namni dogoggora keessatti barbaadee arguu danda'u hin jiru. Karaa kanaan jijjiiramuu danda'a ture. Garuu amma jecha rabbii keessatti dogoggorri hin argamu guutuu fi mudaa kan hin qabnedha jechi rabbii jedhu. Karaa kan biraa immoo humnatti fayyadamuutiin, aangootti fayyadamuun, karaa dhugsaatiinis ta'e karaa mul'inaatiin namni jecha rabbii jijjiiruu danda'u hin jirudha. Isa sadaffaa hin dhiisna. Maaliif jennaan suuraa 15 ayaa 9 irratti rabbiin kitaaba kana nutu buuse, kitaaba kana kan eegus nu hidhaa jedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu rabbii ofiisaa buuse, rabbii ofiisaa eega waan ta'eef haala barbaadeenis yoo ta'e namni jecha rabbii jijjiiruu danda'u hin jiru jechuudha. Qabxii kana naa qabadhaa. Qabxii kana yaadaan qabadhaati amma kutaalee quraana kanneen biraa keessa deemneeti ilaallaa jechuudha. Suuraa 2 ayaa 4 irratti suuraa baqaraa jechuudha. Kanneen biroo hedduu keessatti illee jecha kan arguu dandeessu quraanni kitaabota isa dura ture. Kitaaba kanneen akka Tawraat, Zabur, Injilii kanneen biroos haa ta'u kan dhugoomsuudhaanuun jedha. Kitaaba isaan dura jiru kan dhugoomsuudha. Okay, really? Garuu ammoo musliima bira deemtanii kitaaba kanneen dura jiru ni amantaa jettanii yoo ilaaltan yaada lama isinii kaasu. Yaada lama isinii kaasu. Yaadonni lamaan kun hundumsaa feekiidha. Islaamni kitaaba warra duraatti amanu tokkoyyuu hin jiru. Garuu ammoo quraanni akkas jedha. Maaliif quraanni akkas jedha? Waaqa addunyaan guutuun beeku. Waaqa barootaaf lallabamaa turetti of maxxansuu waan barbaaduuf akkasuma immoo seenaa barootaaf Waaqayyo hojjete kan addunyaan kun iyyuu beeku kan ofii godhachuuf waan yaaduuf jechuudha. Sababii kanaafi kan inni kitaaba warra duraatti of maxxansuu kan barbaadu. Garuu gonkumayyuu maddisaas qabiyyeensaas tokko akka hin taane kan agarsiisu qabxii ammaan booddee jedhu jechuudha. Musliima deemaatii ati dhuguma kitaaba dura turetti ni amantaa jedhii gaafadhu. Yaada kana lamaan sii kaasa. Inni tokko maal siin jedha? Kitaaba dura bu'uu isaa nan amana garuu qajeelfama achi keessa jirutti hin amanudha. Kitaabni bu'eeraa, rabbiin kitaaba ergeeraa garuu ani qajeelfama achi keessatti kenname hin amanudha. Really? Kun amma seensii namaaf hin kennu jechuudha. Maaliif jennaan? Yoo quraanni kitaaba isa dura ture kan dhugoomsu ta'e ati maaliif itti hin amanii? Qajeelfama achi keessa jiru maaliif fudhatiin? Silaa rabbumatu buusee silaa ati kitaabni duraan quraanni si harka jiru kitaaba duraa kan dhugoomsu taanaan akkamittiin qajeelfama sanaan hin buliirre? Fake. Suma dhugaan siniin jedha. Waan tokko waan walitti dhufu hin jiru jechuudha. Garuu haa ta'u malee dhugaasaa yoo ilaaltan quraanni kitaaba dura jiru kan dhugoomsu osoo hin taane kan faallessu. Kanaaf qajeelfama isaatiin hin bullu siin jedhu. Sobadha waan ta'eef jechuudha. Qabxii lammaffaan maal siin jedhu? Kitaabni duraa warra har'a kiristaana harka jiru miti siin jedhu. Kitaaba Tawraat kan jennu kitaaba seeraati. Museen kan barreesse kitaabota 5 seera uumamaatii hanga seera keessa deebiitti jiranii. Kitaabni Zabur isaan jedhan kitaaba duraa quraanni maqaa dha'u. Zabur kitaaba faarfannaa daawwitiidha. Achiin Injil kitaabni jedhu wangeelota seenaa Kiristoos kan ibsanii wangeelota. So kanaafiyyuu kitaabni kun jira jechuudha. Garuu isaan maal siin jedhu? Kitaabni duraa kan jedhame suni kitaaba har'a kiristaana harka jiru miti siin jedhu jechuudha. Are you sure? Kitaaba kiristaana harka jiru miti? Maaliif akkas jedhu jennaan waan lamatu jira. Tokko kitaabni kiristaanota harka jiru faalamee jira siin jedhu. Yookiin immoo jijjiiramee jira siin jedhu. Akkamitti jijjiirama? Kitaaba sana rabbitu buuse taanaan quraanni jecha rabbii namni jijjiiru hin jiru hin jenne? Akkamitti jijjiiramame? Akkamitti harki namaa keessa gala?
Kanaafiyyuu asirratti kan nuti arginu soba quraanni kalaqe haguuguuf jecha musliimni ani kitaaba duraatti nana mana quraanni kun ajajaminaamin jedha malee just kitaabni musliima harka jiruu fi kitaabni duraa akka inni wal faallessu akka inni maddisaa tokko hin ta'in ergaa tokko akka inni hin qabaatin ifadha jechuudha. Namni kamiyyuu beekuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu yoo isaan kitaabni kiristaanaa harka jiru faalamee yeroo isaan jedhan nama dinquu jechuudha. Gaaffii fi isaaniiyyuu deebisuu hin dandeenyetu jira. Kitaaba Rabbii biraa bu'edha jecha jijjiirameera immoo yeroo jedhan jechuudha. Maaliif quraanni kitaaba Rabbiin biraa bu'ee namni jijjiiruu hin danda'u jedha waan ta'eef. Kanaafiyyuu kuni yaada musliimni ittiin ofiisaa gowwoomsudha jechuudha. Baay'ee kan isin hubachuu qabdan kitaabni har'a kiristaana harka jiru yeroo Muhammad jiraataa ture keessa kitaaba jirudha. Har'a kan jiru kun jechuudha. Maaliif jennaan jaarraa arfaffaa keessa guutuutti kanonaayiz ta'e macaafni qulqulluun. Kan har'a nu harka jiru kun yeroo sana kan xumurameedha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo lubbuun jiru Muhammad kitaaba duraa kan inni jechaa jiru warruma yeroo sana bira jiran warruma har'a nu harka jiranii jechuudha. Wanti tokko wanti jijjiirame hin jiru. So kanaafiyyuu yeroo quraanni jecha warra duraa kan dhugoomsudha jedhu quraanni ofiimsaa jechuudha. Just seenaa hatuuf malee waaqa barootaaf seenaa hojjetetti of maxxansuuf akkasuma immoo dhugaa seenaa barootaaf lakkaa'ame kan ofii godhachuuf yaaluufi malee maddisaas tokko miti ergaansaas tokko miti. Yoo dhuguma ati musliima taate na dhaggeeffachaa akka jirtu. Yoo dhuguma musliima taate yoo dhuguma quraanni kun dhugaadha iddoon kun jettee ka amantu taate kitaaba duraa bira deemiiti kitaaba duraatti amani. Kitaabni duraa ka jedhu Injiliin ka jedhu Zaburiin ka jedhu Tawraatiin ka jedhu itti amani. Yoo dhuguma quraanni kitaaba duraa kan mirkaneessu yoo ta'e kan dhugoomsu yoo ta'e qajeelfamni achi keessa jirus qajeelfamaatti ittiin buluu qabduudha jechuudha. Unless soba waliin fakkaanne walitti fiduuf yaaluu taati jechuudha. Sidii galee kanaafiyyuu walumaa galatti asirraa kan hubannu quraanni jecha uumaa miti jechuudha. Waaqni barootaaf raajota kaasee abboota kaasee jecha isaaniitti dubbate kitaabni barreeffamee nu harka jiru duraan jiru kun gonkumayyuu ergaa quraanni qabatee dhufe wajjin waliin argu jechuudha. Jammar maddisaa eessa quraanni ka jedhu guutummaatti bira ga'uun danda'ama. Maddisaa seexana akka ta'e beekamaadha jechuudha. So akkasii yaada yoo qabaattan koomentii irratti galatooma.